Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Oromoo Samsung yaaduu lilaachuu ol barsiisuu ol jajjabeessuun hunda keenyarraa waan eegamna kunoo har'a waan irraa barachuu dandeessanii chaanaalii Oromoo Samsung irratti isinii qabadhee dhiyaadheen jira yoo walii keenya waan beeknu irraa wal barsiisne bu'aan isaa gammachuudha kanaafuu isinirree bakka jirtanitti karaa isinii danda'ameen obbolaan lammii keessan barsiisaan isin jedha har'a waan isinii qabadhee dhiyaadhe yeroo ammaa YouTuberii kamiifuu furtuu kan tahee jiru YouTube Studio akkaataa itti fayyadamnuu fi dhoksaawwan keessa jiranii gadi fageenyaan isinitti agarsiisa garuu hunda dura yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan obboloonni yoo jiraatanii chaanaalii kana subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamu takkaama tuquudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'uu dandeessu sin jedha warreen nan beekne ani maqaan koo Isoo jedhama HD Oraap irratti barnoota garaagaraa barsiisuudhaan beekama yoo chaanaalii koo galtanii subscribe gootanii hordofuu barbaanna achiinis hordofuu barbaanna jettanii linkii isaa chaanaalii kana gajjallaa ishee kana tuquudhaan takkaama tuquudhaan linkii isaa siniinka linkitti matakkaatu gara chaanaalii koo singeessa chaanaalii koo keessa galtanii subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamu takkaama tuquudhaan achiinis na hordofuu ni dandeessu sin jedha kallattii maanii gara barnoota har'a isinii qabadhee dhiyaadhetti hadarbinu Tole hordoftoota Oromoo Samsung akkuma argaa jirtanii YouTube Studio bilbila koo irratti download godhadheen install godheen jira warreen YouTube Studio kana YouTuberii taatanii download gootanii bilbila keessan irratti fayyadamaa jirre yoo jiraatanii Play Store irratti salphaamatti search gochuudhaan download gochuun isinirra jiraata sababiin isaas YouTube Studio kana YouTuberii taatanii bilbila irraa hin qabdan taananii YouTube keessanii seeraan hordofaa hin jirtan jechuudha kanaafuu YouTube Studio kana download hin goone taananii asumarraa salphaadhaan Play Store keessan irratti download godhachuun dirqamadha amma gara YouTube Studio deemee akkaataa itti fayyadama isaa detailii gadi fageenyaan isinitti agarsiisuu nan danda'a kunoo akkuma argaa jirtanii gara YouTube Studio gaafa deemu kallattii maan naabanee jira sababiin naabanee fi kanaan dura YouTube Studio kana gatiin fayyadamee login godhee jiruu fi akkaawuntii koo naabanee jira sini yoo yeroo jalqabaaf download gootan yoo ta'e dirqama akkaawuntii keessan irratti barreessuu qabdu emailii akkuma beekamu emailiidhaan baname YouTubein emailiidhaan baname emailii fi passwordii keessan irratti gaaf barreessitanii haala kanaan isinii banee akka kanaatti subscribe keessan to'attu akkuma jalqaba baneeni kuno akkuma argaa jirtan kana subscribe koo natti agarsiisaa jira subscribe charge godhee akkasuma natti agarsiisaa jira sirraatti ilaallatu subscribe keessanii akkasumas guyyaa 28 gidduutti watch time ammas fiddanii jechuun guyyaa 28 gidduutti watch time angalmeesse 6 lama keedha akkasumas view keessanii ilaallattu asumaanii subscribe change kan ta'e asbuukee guyyaa 28 gidduutti wantoota ta'an asbuukeetti ilaaltu akkasumas viidiyoolee sin upload gogootanii akka kanaatti ilaallachuu ni dandeessu view isaanii asbuukeedhaan ilaallattu commentii asbuukee like asbuukeedhaan ilaallattu moorettanii immoo viidiyoo kanaan dura gadhiistanis tarreessitanii ilaaluu dandeessu tarreessitanii akka kanaatti ilaaluu dandeessu amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko detailii isaa baruu yoo barbaadanii viidiyochuma takka akkasi taayitilii maa fi thumbnail isaa maratti takkaama tuqxu sana booda akkuma kanatti detailii isaa isinii baasa akkuma argaa jirtanii viidiyoon galmeesse akka asbuukeetti ilaaltu commentii asbuukeedhaan ilaaltu namoota commentii godhan lakkoofsa asbuukeedhaan ilaaltu akkasumas like fi dislike akkasitti ilaaltu akkasumas commentii keessan dubbisuu yoo barbaadanii haala kanaadhaan commentii isinii tattee haala kanaan dubbisuu ni dandeessu moorettanii commentiin hedduu yoo jiraate haala asbuukeedhaan moorettanii view moorettanii dubbisuu dandeessu sin jedha akkasumas thumbnail jechuun ishee kana jechuudha viidiyoon keenya tun banamiin dura kan dhuftudha thumbnail taagii description editii gochuu yoo barbaadanii caalaatti kan namatti tolu wanta kana editii of keessaa qabaachuun isaa baay'ee namatti tolu hunda caala kunoo edit gaafan jedhuun thumbnail isaa editii gochuu nan danda'a jijjiiruu jechuudha akkasumas titles jijjiiruu nan danda'a description barreesse kanaan dura jijjiiruu nan danda'a akkasumas taagis jijjiiruu nan danda'a privacy kanas jijjiiruu nan danda'a yoo barbaade private gochuu nan danda'a yookaan public gochuu nan danda'a yoo private ta'e akka viidiyocha nu qofa ilaallu fi kan keenya qofa godhachuu yoo barbaanne private irra keenya yoo namni biroos akka public ta'u nama biroo fi akka deemuu danda'u yoo barbaanne immooti anyone kan search godhee akka argachuu danda'u yoo barbaanne public irra goonaa jechuudha amma kuni yoo jijjiirtanii save as bukeedhaa jira save ettanii ma keessaa bu'uu dandeessu ani wanta jijjiire gatii hin qabneef baakee deeman keessaa ba'a
inni biraa wanta inni qabu view more jettanii as bukkeedhaatti detailii gadi fageenyaan baruu dandeessu. Kuni guyyoota 28 gidduutti watch hour an galmeessee fi view an galmeesseedha. View more detailii gadi fageenyaan waa'ee kana hubachuuf yoon barbaade yookaan to'achuu yoon barbaade haala kanaan view more ilaaluu nan danda'a. Real time view kan jedhu kana real time view ni saatiiwwan 48 keessatti view amma ta'e real time kan inni ta'e 23 qofadha. Kana real time maal yoo jettanii fi real time view ni namni tokko yoo 5 6 ilaale bilbila tokko 5 6 yoo ilaale tokkumatti lakkaa'ama view ni ta'e jechuudha. View ni normal immoo view masanuun beennu view yoo namni tokko 5 ilaale 5umatti qabanni kuni inni kun garuu video keessanii yoo namni tokko 5 ilaale oddooma tokkotti qaba. Bilbila tokkoon 5 ilaalanaan oddooma tokkotti lammi ilaalanaan oddooma tokkotti godha. Lifetime ni keessumaati gara faayidaan isaa inni guddaa yeroo amma ammaatti video kana gadhiisne yoo har'a J2 dura gadhiisne view J2 dura argame real time and view J2 dura argame nutti agarsiisa jechuudha. Lifetime irra yoo goone kanarra yoo goone waggaa tokko dura jechuudha. April March February jira April keessa kan goone ilaalu yoo feene April xunnaa jechuudha. Amma lifetime amma video kana ergan gadhiiseeti meeqa kan nyaagal ilaalu yoo barbaade real time kun meeqa akkani real time view kun meeqa irra kan jiru ilaalu yoo barbaade lifetime ishee jettu takkaatti tuqaa achi odee ergan gadhiiseeti 664 naa ilaala real time jechuudha. View ni normally akkuma sinitti mee view ma yoo namni tokko bilbila tokko 5 ilaale seema 5 qabata jechuudha. Seema 5 itti naa lakkaa jechuudha. Kun garuu nubattu dhima yaada kun adda baasee 5 ilaalanii tokkotti qabaa jechuudha. Adda baasee real time view kanaaf jedhame jechuudha. View isa dhugaa jechuudha karaa gabaabaa. Inni biraa watch time keenya ilaallachuu yoo feene watch time keenya akkuma silesinitti mee lifetime irra keenye amma ammaatti video kana watch amma erga gadhiisneeti watch hour meeqa kan nu galmeesse lifetime irra goone ilaaluu ni dandeenya. Ankorree baay'ee jijjiiramarra hin qabu je tokkoon goone videoon upload godhe kuni kanaafu kan keessan kanaan dura J2 fa 3 fa dura gootan taanaan jijjiiraman argatu lakkoofsitii kana irratti ankorratti jijjiiramee argamaan jiru. Akkasumas videoon kun daqiiqaa 21 dha. Daqiiqaa 21 keessatti average-dhaan kan ilaalame daqiiqaa 5 qofadha. Kana haala kanaan ilaallachuu dandeessu sin jedha. Akkasumas discovery keessatti detailiin adda biraa ilaaluu ni dandeessu. Discovery keessa kan hedduu namatti tolu ni jira. Innis impression kan jedhu kana. Impression jechuun video keenya thumbnail isaa warra arganii jechuudha. Video keenya arguuf warra carroomanii title fi thumbnail isaa arganii garuu video keenya bananii warra ilaalle impression jedhamu. Impression kana impression click through rate ni jedhamu. Kun immoo percentii impressioniin kun namoota mul'ate namoota itti video keenya mul'atuuf carroomedha. Percentii saadhaan gaafa taa'u amma kanadha jechuudha. Percentiidhaan kan taa'u kan click godhee ilaale video keenya kana keessaati percentii 9.4 qofadha. Kanaafu haala kanaan ilaaluu ni dandeessu. Isheen kun sa'aatii itti guddachaa deemtetti view keessanis baay'ee dabalaa deema. Akkasumas channel keessan subscribe isaa baay'ee mogorootaa deema yoo kana guddistanii. Kanaafu kana gochuuf thumbnail bareedaa hojjechuu qabdu, title bareedaa nama saabu gochuu qabdu, jijjiiramoota kana agarsiisuu qabdu sin jedha. Okay, akkasumas kunaas bukkeedhaati view keenya kan inni irratti argame caalaa irraa telegiraamii plus messengerii fi warreen moobogiraamiidhaan fa sheerii warra tatteefa dha kun kan inni argamaa jiru. Okay, akkasumas as bukkeetti ni jirti. As bukkee detailii gadi fageenyaan kan baruu dandeessanii gender kan jedhu ni jira. Dhiirraa fi durbii kan ilaalee adda baafachuu fi percentiin 100 kan ta'u dhiirota ilaale video kana haala kanaan adda baafachuu dandeessu. Durbii kan ilaale hin jiru jechuudha. Yoo video keessa dhiirriif durbii isaa ilaaluu baruu yoo feetanii as bukkeedha genderii kana bukkeedha adda baafachuu ni dandeessu sin jedha. Akkasumas waggaa isaanii ilaaluu ni dandeessu. 25 hanga 34 kan ta'u tu ilaale video kana kan keessan hin beekamu nama ilaaluu danda'u. Haala kanaanii ilaallachuu dandeessu. Namoota ilaalanii haala kanaan to'achuu dandeessu as bukkeedhaati sin jedha. Akkasumas bakka country'n irratti ilaalame videoon kun country'n irratti ilaalame gara caalu tokkoffaarra kan jiru Itoophiyaa keessatti percentii 19tu ilaalame. Akkasumas Saudi Arabia keessattis ilaalame. Country isaa top 5 dhaan siniika country isaas bukkeetti ilaallachuu dandeessu sin jedha.
as keessaati kanuma fakkaata ture gara detailii adda biraatti galee detailii isaa gara olumaa galasaa galeen isinitti agarsiisuu nan danda'ama. Kuno as bukkee kuno kan guyyoota 28 dha kuni kan guyyoota 28 kana detailii gadi fageenyaan baruu yoo barbaadanii view moorettanii keessa galtu. Real time view akkuma isinitti meedhaan akkuma jirutti ta'e haala kanaanii lifetime irra gootanii ilaallattu kana yeroo hundumaa yoo J lama faa dura faa gadhiistan yookaan J tokko dura faa gadhiistan ta'e lifetime irra goggochaa ilaallattu. Yoo barbaadanis J jaanii J kana keessa meeqadha J kana keessa meeqadha jettanii April March February jettanii ilaallachuu ni dandeessu sin jedha. Okay, kun akkuma jirutti ta'e gara duubaatti deebi'uudhaan watch time keenya ilaallachuu ni dandeenya. Olumaa gala watch time amma arganne as bukkeetti hordofuu ni dandeenya. As bukkee lifetime irra goone akkuma argitanii lifetime irra gaafa godhu jijjiiramee jira lakkoofsisa lifetime irratti akka kanaatti jijjiiramaa yoo barbaaddan akkuma isinitti mee April irra gootanii kan J tokko qofaatti ilaallachuu ni dandeessu sin jedha. Akkasumas view isaas ilaaluu ni dandeessu. View isaa meeqa akka inni galee olumaa gala jechuudha. Chaanaliin kun view meeqa olumaa gala akka inni qabu lifetime irra gootanii ilaaluu ni dandeessu. Adda biraa wanti isin baruu qabdanii kan J kana keessa ol ka'ee amma kun baay'ee ol ka'ee jira watch timing koo J kana keessa kanaafu mallattoo magariisaan natti agarsiisaa jira baay'ee dabaleera jedhee natti agarsiisaa jira watch timing koo haala kanaan ilaaluu dandeessu sin jedha wanta hundasaa. Real time view kana sila isinitti meera real time view kan ta'e amma 23 isa guddaadhaan sila 23 real time sirriitti kan ilaalame jechuun irra deddeebi'amee ilaalamne viidiyoon kun namni tokkuma ilaalaa jira viidiyoo kana kanaafu hunda isaanii caalee percentage 28 qabatee jira. Akkasumas as bukkee top viidiyoon keessanii watch hour toppiidhaani gaafa watch hour isaaniidhaani sadarkaan kennamuu fi tokkoffaarra kan jiru viidiyoo san sila isinitti agarsiisaa ture $40 hanga 50 kan jedhu tokkoffaarra jira. Garuu lifetime irra godhee gaafa ilaalu isa durii wajjin gaafa ol madaalisu lifetime irra godhee jijjiiramee mul'achuu ni danda'a. Kuno ilaaluu ni dandeessu as bukkeetti. Okay, amma kun akkuma jirutti ta'e qarshii nuun YouTube'dhaan hojjenne ilaaluu yoo feene as bukkeetti nu fida Android YouTube kana monetize gatiin hin goonee fi naa fidaan jiru. Garuu YouTube monetize jalqabsisee dhiisee ni jira. Isarraatti sirriitti agarsiisuu nan danda'a. Kuno ilaaluu ni dandeessu birrii akka kan hojjedhe as bukkeetti natti agarsiisa. Haala kanaan monetize gootanii taanaan birrii isin hojjettanii as bukkeetti isinitti agarsiisa. Android video kana asirratti viidiyoon upload godhe gatiin hin qabneef qarshii gatiin hojjenneef 00 jechaa jira. Gaafa isin monetize gootanii qarshiin keessan YouTube'n isin fudhatee viidiyoon keessan kan keessan toosaa mirkaneesse copyright irraa free toosaa mirkaneesse doolaariin kun isin lakkaa'utti kaati qarshii YouTube irraa argattan as bukkeetti isin lakkoofte jechuudha. Haala kanaanii YouTube studio fayyadamuu ni dandeessu salphaatti isin jedha. Akkasumas channel kana subscribe warrin goone channel HD Oro app kana akkuma argaa jirtanii subscribe ishee xiqqoodha. Garuu barnoota garaagaraa isin barsiisa jedhee gara fuulduraatti barnoota irraa barachuu dandeessan isin barsiisa jedhee yaada. Kanaafuu channel kana deemtanii subscribe naa gochuu akka hin daganne isin jedha. Akkasumas channel Oromoo Samsung jedhu kana share gochuudhaan jechuun hiriyaa keessaniif share gochuudhaan channel kanatti waamaan sin jedha. Akkasumas Oromoo Samsung channel jedhu kan subscribe gootanii maatii taasisin jedha. Video kana yoo isinitti tole like gochuu akka hin daganne gaaffii yookaan YouTube studio kana irratti gaaffii yoo qabaatanii comment irra naa kaa'aa dubbisa deebii isinii kennuu nan danda'a karaa achiin. Galatoomaa sin jedha nagaatti ciao.